Ashamaa harka fuunii jaalatamuuf kabajamoo lammiiwwan koo bakkuma jirtanitti nagaa ta'anaaf jiraadha. Nagaa rabbisii wajjiniin haa ta'u isiniin jedha. Isatti aansuudha. Mucayyoon kun kan duute biyya Dubaay keessattidha. Warreen dhageessanis jirtu warreen dhageenya jirtudha yaada. Gaafa ishiin duuteettu maatiitti bilbilanii lammiileen Itoophiyaa biyya Dubaay keessa jiraatan gara biyyaatti reenfa ishee erguudha gaafa maatii gaafatan nuti reenfa ishee hin barbaannu jedhan jechuudha. Nuti reenfa ishee hin barbaannu jedhanii biyya Dubaay keessatti goodaa badaasaatti awwaalamtee jirti jechuudha mucayyoon kuni. Namoota baay'eetu haaree dubbachaa jira. Maatiin illee kan birrii awwaaxxa'u lammiilee Itoophiyaati reenfi ishee biyyatti awwaalamu jennaan birrii isaa awwaaxxaatan nuuf ergaa reenfi ishee garuu achumatti awwaalamtu hin barbaannu jedhanii didan jechuudha maatiin ishee reenfa ishee jechuudha. Ani kana hubadhe namni kamiyyuu gaafa nuti nagaa qabnuu fi gaafa hojjennu bicha akka nu jaalatuu fi akka nu barbaadu kanarraa hubadhe jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi maatiin ofii akkana namaan jedhan jechuun du'a irratti du'a jechuudha. Nama mararti goodaatti awwaalamtee baay'een keessaan arguun ooltanii miidiyaa kanarra deemaa jira keessumaa feesbuukii manaamanarra. Nagaa rabbisi wajjin haa ta'u rabbisi naa eegu. Amma nagaa qabnutti akka namni kamiyyuu nu jaalatu ani irraa hubadhe jechuudha. Isin maal hubattan? Nuti garuu gizee keenya yeroo umurii keenya maatii keenya jennee asitti finna. Garuu maatii hundas ta'uu baatu akkas jedhan egaa maatiin ishee hin barbaannu. Biyya abbaa isheetitti yoo awwaalamte kan birrii awwaaxxee kan birrii walitti buusee galchu lammiilee Itoophiyaati isaan birrii hin gaafatamne. Nuti garuu ishee hin barbaannu jedhan. Yookiin immoo otoo hin du'in dura yookiin dhiira wayii birrii ergaa turte waan ishiin haasite ani hin beeku garuu haati ofii fi abbaan ofii akkana nama hin jedhu jedhee yaadu ani garuu rakkina isaanii rabbitu beeka. Maalumaafuu ijoolleen Oromoo hundi keessan kushiina Oromoo keessa kan jirtan of eegaa rabbiin sinaa eegu. Isatti aansuudhaan gaafa nagaa qabdan bichaa namni kamiyyuu akkasiin jaallatu bara. An dhugaa dubbachuu fi abdiillee kutadheera. Daadhiif abbaan akkana namaan jedhu ta'ee akkuma dhiira zamana kanaa bakka kanarra maaliidha? Kanarra ofii jaalachuudha. Amma biyya lafaa amma jirutti jechuudha. Amma namni nu keessa jirtutti ofiitiif botaa qabaachuu of jaalachuuf ofii eenyu caalalaaluudha. An karaa mataa kiyyaa kanatti hin jedhu rabbi mana jirtanitti sinaa eegu of eegaa sinis ishee sinan jaaladha.